murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Dhaddacharraa waliin himatamaa gara jabummaan haadhasaa haala suukanneessaan ajjeese irratti murtee adabbii dabarse. Namoonni dhaddachichaa hordofaa turanis murteen darbe barsiisaa ta'uu dubbatan. Ayyaantu Baacaa. Oromoon uummata safuu fi duudhaa mataa isaa qabudha. Yeroo hedduu obbolaan, haatii fi abbaan, haatii fi ilmoonis walitti bu'uun ni jiraata. Ilmoon haadha isaa ji'a 9 guutuu mana isaa godhatee keessa jiraachaa ture ajjeese yookiin lubbuu balleesse yeroo jedhamu garuu dubbachuu miti amanuufuu namatti ulfaata. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Dhakaa Adiitti iddoo addaa Soolee jedhamuun beekamutti garuu hin jirreetu raawwate. Ilmatu haadha isaa qalee ajjeese. Dubbiin akkas ture. Himatamaan Tolasaa yookiin Fiqiruu Ashannaafi jedhamu gaafa guyyaa 21 ji'a 7 bara 2016 tilmaamaan ganama keessaa sa'aatii 12tti yakka ajjechaa haadha isaa Aadde Abarraash Ashannaafi jedhamtu irratti maallaqa qumaaran nyaachisee lafa gurgurii maallaqa naaf kenni jennaan na didde jechuun lafa isheen raftutti itti seenuun morma haadha isaa albeedhaan qaluudhaan yakka ajjechaa cimaa gara jabummaan guutame raawwate. Kanaanis himatamaan dhiyaatee eenyummaan isaa dhaddacha irratti qulqullaa'ee karaa abukaatoo isaatiinis himannaa irraa mormii kan hin qabne ta'uusaa ibsate jecha amantii fi waakkii kennatiin ajjechaa jedhamu irraawwanne dirqisiifameeni. Duutuun Aadde Abarraash Ashannaafi of dhiiksite malee ani hin ajjeesne jechuun himannaa irratti dhiyaate guutummaan guututti waakkateera yookiin haaleera. Kanaanis ragaan abbaa alangaa akka dhagahamu taasifamuun namoonni 5 dhiyaachuun ragaan namoota 4 dhagahameera. Ragaa tokkoffaan obboleessa himatamaa kanaa daa'ima waggaa 12 yeroo ta'u jecha ragummaa kenneenis utuu ani haadha koo duutuu Aadde Abarraash Ashannaafi bira jiru utuu isheen ciisaa jirtu anaan cuubeenatti qabeena sodaachisee albeen qalee ajjeese. Lafa maqaa kiyyaan naaf godhi yookiin gurgurii maallaqa naaf kenni jennaan duutuun lafa hin gurguru jennaan qale jechuun ragaa baheera. Kanaan dura himatamaan kun mootora koo waajjira poolisiidhaa naaf baasisi jechaa akka ture isheen dinnaanis reebaa akka ture ragaan mirkanaa'eera. Ragaan lammaffaadhaa hanga arfaffaa immoo ragaa sadarkaa ta'uun manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaas yakki kun yakka ajjechaa cimaa ta'uu mirkaneessuun gulantaa adabbiidhaa 39ffaa jalatti himatamaan adabbii du'aatiin akka adabamu jedhamee bu'uura seeraa adeemsa falmii yakkaa keewwata 149 5 fi seera yakkaa 88 lamaan adabbiin du'aa irratti murtaa'eera. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Dhaddacharraa